kutatina olola gantuutiin abdii kutatina jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin nimoona jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin. Oduu irraa qopheeffadhe qabadhee dhiyaadheetiin jira. Oduu wajjin ana Aminaa Muhammadi. Baroota dhiyeenyaa erga hongeen gogiinsa fi rakkoowwan namtolchee akka waraana Oromiyaa keessatti deddeebi'uun mudatanii dhaabbileen tola ooltummaa adda addaa hundeeffamuun rakkoolee uummata isaanii bifa qindaa'een qolachaa kan turan yeroo ta'u, dhaabbanni tola ooltummaa Amaanaas hooggansaa hanga boorditti hayyoota Oromoon kan utubame guyyaa kaleessaa waajjira isaa handhuura magaalaa Finfinnee taasifachuun erga hawaasan wal baree booda ifatti hojii eegaluu isaa ifoomsee jira. Dhaabbanni tola ooltummaa Amaanaa uummata keenya hongee beela fi rakkoo adda addaatiin saaxilamaa jiru furuuf hayyoota gurguddoo biyya keenyaa boordii godhachuun hundaa'uun hojii yeroon barbaaduudha jedhan hayyoonni Oromoo fi namoonni saganticha irratti argaman. Hundeeffama isaa sababeeffachuunis uummata keenya Wallagga irraa buqqaaniif deeggarsa ijoolleen Oromoo biyya Kuweet walitti sassaabaniin midhaan nyaataa qarshii Itoophiyaa 800 oliin bitee guyyaa har'aas akka gama Wallaggaa ergu waadaa seeneeti jira. Tuutni amma dhaabbata tola ooltummaa Amaanaa ijaare kana duras uummata keenya aanaa shaallaa hongeen miidhamanii turaniif hanga ammaatti qarshii miliyoona 5 oliin deeggarsa midhaan nyaataa taasisuu sirna hundeeffama dhaabbatichaa irratti addeesseeti jira. Yeroo kanatti rakkoon hawaasa keenyaa bal'aadha. Rakkoo bal'ate gama hundaan hawaasa keenya dararuu qolachuuf dhaabbileen hojii namoomaa irratti hojjetan hedduu nu barbaachisu kan jedhan hayyoonni Oromoo waloon taanee uummata keenya rakkoo kana akka ceesisnu jechuunis dhaamatanii jiru. Dhaabbanni tola ooltummaa Amaanaa ulaagaa seerummaa barbaachisu guutuun hundeeffama isaa sababeeffachuun guyyaa kaleessaa biiroo isaa muummee magaalaa Finfinneetti bakka hayyoonni fi qeerroowwan Oromoo jiranitti sirna ifatti hojii eegaluu isaa ifa taasisee jira. Meeshaaleen deeggarsaa fi garee lubbuu baraartota Itoophiyaan Turkiif ergite gazaantee qaqqabuu faanaan afaan Oromoo beeksisee jira. Sababa balaa kirkira lafaa Sooriyaa fi Turkitti uumameen lammiileen 60,000 ol ta'an lubbuu kan dhabanii fi kumoota hedduu irra miidhaan kan qaqqabe yoo ta'u, balaa uumame sababeeffachuun biyyoonni addunyaa hedduun birmannaa lubbuu baraaruu fi meeshaalee deeggarsaa taasisuu irratti argamu. Daandiin qilleensa Itoophiyaas gurraandhala 10 xiyyaaronni biyyattii Meeksikoo irraa meeshaa deeggarsaa toonii 100 fe'achuun deeggarsa taasisuuf garee lubbuu baraartotaa fi qaqqabsiisaa meeshaalee deeggarsaatti makamuu isaa kan ibse yoo ta'u, gurraandhala 20 gazaantee qaqqabuu isaa addeessetti jira. Meeshaaleen deeggarsaa fi garee lubbuu baraartotaa kaleessa galgala gara san imale har'a Turkii gazaantee gahuu Turkitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Adam Muhammad fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniirratti ibsanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa gurgurtaa kaarboonii bosona Oromiyaa irraa doolaara miliyoona 40 argachuu beeksise. Gurraandhala 9 bara 2023 ministeerri faayinaansii Itoophiyaa waliigaltee bittaa kaarboonii xiqqeessuu jedhamu kan biyyattiif hanga doolaara miliyoona 40 argamsiisu baankii addunyaa waliin mallatteessee jira. Waliigalteen amma mallatteeffames bu'uura hojii Oromiyaa keessatti kaarboonii gara qilleensatti gadi lakkifamu bosonoota keessatti hambisuuf sagantaan Oromiyaa Forested Landscape Program jedhamu hojjetaa ture irraayi jedhame. Waliigalteen bittaa kaarboonii doolaara miliyoona 40 ta'u kun hojii hanga ammaatti hojjetame hubannoo keessa galchuun hanga kaarboonii silaa qilleensa naannoo faaluu malu toonii miliyoona 4.8 ta'u bosonoota Oromiyaa keessatti hambisuuf hojii hojjetameef kafalamu. Qindeessaan Oromiyaa Forested Landscape Program obbo Taayyee Dhugaasaa yaada BBC'f kennaniin kutaalee Oromiyaa hunda keessatti hojii hawaasatti abbaa gochuun bosonoota uumamaa kunuunsuun hanga kaarboonii kuusuun danda'ame toonii 4.8 ta'utu doolaara miliyoona 40 gurgurame jedhan. Bosona uumamaa Oromiyaa keessa jiru hektaara 207 ol uummata ijaarree uummatni akka kunuunsu taasifame kaarboonii toonii miliyoona 23 ta'u bosona keessatti akka kunuunfamu taasifame jedhan obbo Taayyee Dhugaasa. Bittaa fi gurgurtaan kun gosa lamaan raawwatame. Inni tokko toonii tokko kan ta'u doolaara 9 kan biraan ammoo kaarboonii hanga toonii tokko ta'u doolaara 7 gurguramuu isaanii himan. Kaarbooniin hanga ammaatti hin gurguramin ammoo qaamni isa amma bite yookaan qaamni biraan akka bitu gabaa barbaadaa jirra jedhan ogeessi bosonaa kun. Maallaqni gurgurtaa kaarboonii kana irraa argamu ammoo 80% hawaasa naannoo kunuunsa bosonaa fi lafa bosonoomsuu irratti hojjetaniif kan oolus jedhame. Dhaabbanni Feesbuukii Meettaan mallattoo cuquliisaa maallaqaan akka raawwatu beeksise. Hundeessaan dhaabbata Feesbuukii Maark barreeffama gabaabaa Feesbuukii isaatiin guyyaa kaleessaa maxxanseen ji'a kanarraa eegalee dhaabbatichi fayyadamtoota kafaltii raawwataniif mallattoo cuquliisaa akka laatuuf ifoomsee jira. Dabalata oduu tanaatiif Jamaal Xaahir.
Dhaabbanni Facebook meettaan mallattoo verify cuquliisaa mallaqaan akka raawwatu beekse. Hundeessaan dhaabbata Facebook Mark barreeffama gabaabaa fuula Facebook isaatiin guyyaa kaleessaa maxxanseen ji'a kanarraa eegalee dhaabbatichi fayyadamtoota kafaltii raawwatanii mallattoo cuquliisaa akka laatuuf ifoomse. Haaluma kanaan karaa weebiin namoota doolaara 11.99 ji'atti kafaleef mallattoo kana kan taasisuuf yeroo ta'u karaa iOS ammoo doolaara 14.99 akka kafaluu danda'an ibse. Hojiin mallaqaan mallattoo cuquliisaa taasisuu meettaan eegale kun biyyoota Austraaliyaa fi Neezerlaandii keessatti ji'a kanarraa kan eegalu yoo ta'u yeroo dhiyootti biyyoota biroo keessatti kan babal'atu ta'uu hoogganaan dhaabbatichaa ifoomseeti jira. Dhaabbanni Twitter ji'atti doolaara 8 kafalchiisuun mallattoo cuquliisaa gochuun ni yaadatama. Tarkaanfii kun erga abbaan qabeenyaa Twitterii haaraan Elon Musk ji'a sadaasaa bara 2022 kaasee fayyadamtoonni mallattoo cuquliisaa argatan kafaltii akka raawwatan murteesseen booda ture. Kafaltiin meettaa murtaa'e kun kafalanii mallattoo kan argachuun kana dura miidiyaalee hawaasaa biroo irratti rakkoo uumeetii ture. Kan Twitterii kafalanii mallattoo cuquliisaa argatan jedhu ji'a sadaasaa bara darbe keessa dhaabbatee ture. Sababni isaa ammoo namoonni dhaabbilee gurguddoo fi namoota bebbeekamoo fakkaachuun kafalanii mallattoo kan argachuuf waan yaalaniifi jira. Meettaan ammoo maqaa maamiloota miidiyaa hawaasaa fayyadamanii isa waraqaa eenyummaa mootummaan kennu irra jiru waliin tokko ta'uu qabaa jedha. Fayyadamtoonni profaayilii isaanii irratti suuraa dhuunfaa isaanii qabaachuu akka qabanis hime. Marsariitii biroo akka Reddit, YouTube fi Discover subscribe yookiin maatii ta'uu kana fayyadamu jedhame. Meettaan tajaajilli kafalanii mallattoo cuquliisaa argachuu kun Austraaliyaa fi Neezerlaandii malee biyyoota biroo keessatti yooma akka jalqabu hin ibsine. Maarki garuu maxxansa isaa irratti yeroo dhiyootti jechuun ifoomse. Ji'a sadaasaa bara 2022 keessa kaampaanichi hojjettoota 11,000 hir'isuu ibse. Sababni isaa ammoo yeroo weerara koronaa vaayirasii keessa investimentii guddaa waan gaggeesseef ta'uu addeesseeti jira. Yeroo sanaa maarkii lakkoofsi fayyadamtoota meettaa akka dabalu tilmaamuun garuu akka yaadametti hin taane jedha. Kufaatii dinagdee fi dorgommiin dabaluun galiin isaa isa durii irraa gadi bu'aa akka ta'u taasiseeti jira jedha. Haa ta'u malee yeroo abbaan qabeenyaa Twitter Elon Musk kafaltii mallattoo cuquliisaa kana tajaajilaaf ibsan namoonni baay'een qeeqaa turaniiti jiru. Mallattoo cuquliisaa yookiin Blue Tick mallattoo ittiin eenyummaa fayyadama miidiyaa hawaasummaa ittiin adda baasan yoo ta'u kana dura namoota hordoftoota hedduu qabanii fi namoota bebbeekamoo hojii gurguddaa hojjetan qofaaf laatamaa tureeti jira. Namootni kafalanii mallattoo kana argatan maxxansi isaanii namoota baay'eetti kan mul'atuu fi namoota isaan fakkaatanii maxxansan irraa eegumsi gaarii fi tajaajilli maamilaa akka argatan isaan gargaaras jedha kaampaanichi. Kaampaanichi fayyadamtoota mallattichaa kana dura irratti dhiibbaa akka hin qabnes himeeti jira. Garuu sababa mallattoo kana qabaniif maxxansi isaanii carraa namoota hedduu bira qaqqabu malee dhiibbaan addaa namoota kanaan dura mallattoo cuquliisaa qaban irratti jiraatus hin jiru jechuun addeesse. Tole egaa kabajamtootaa fi daawwattoota BBS oduun har'aaf qopheeffadhe kanneen hagammaa hordofaa turtanii antasii wajjin ture Aminaa Muhammadii gama ogummaa. Olola diinaatiin abdiin fudhatinaa olola gantuutiin abdiin fudhatinaa jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin ni mooda.